saddeettan edaa san galchitee ammallee ustaaza khiyyarraa lukkuu hanga lubbuutti irraa hin hafu kuma 200 boru garama itti ideetiin galchaa likki du'aayii godhaadhaa jetti. Ibi saddeettan edaa galee jira. Allahu akbar. Akka galama taa'e edaa galee hunaareet. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aboonni xiqqaattee siin jeebar itti naa deebite yeroo Allahu akbar. laal شيخنا أسبازا يا أبلينجي مشاتنا وجه أبو زور الدين magaashayni du'aa yaa godhuko مشاتنا سبيشالي شيخ خينيا بابا خينيا نما ندالي نما قرتي دين كان رتي قرتي وبليين طريقات النبي رديمي رنو أوفي خنا شيخ أسبازا مشاتنا ردي Ustaz yaaki yawaan sheen dhaamata reefu hanga qabattan san hanga guutatanitti nan dubbisnaa gaafa hanga qabattan guutatan du'aayii godheetiin gabbu'aa jaan quraana ka'uu jira wanta أبشر أبشر يا golcha hangi qabanne gaa hangi sheekaa haa qabanne akkaawwantiin isinii ol qabaa jara keenya hadaraa nuun qaanyeessina aboo irrii qaabbaastee wallaahi mucaa keenya galatoome baarakallahu fiik awaati bakka nama meeqaati Abu Sabradin dafi ati kunuunan akkaawwantiin ibirriinis tanu bu'aa gammachuu keessanii Mashallah hono laal akkaawwantiin ibirrii wadda domi takka Akkana godhu saamda. warri Saamsa. ayyee Namuutuu silkii isaanii haa banatu nama 1900 jala jira. Chaalenjii namu chaalenjii shemusaa akka qabanne dhagahanii jiran chaalenjii 5 namni 5 dandees kasanii ol dandees kasanii gan dandees akka galchuuf namuu nigdi baankii isaa seenee akaawuntii suutaan itti himne achirraa galchu sanboota shayini chaalenjiin hoggaa dhume haa banatu cin jechuudha. dhuga jette bareedaa kiyya duba nama wayii Itoophiyaa jiraare akkasitti Warri Itoophiyaa jira galchu kan jirre akkasitti. warri Itoophiyaa jiru hundi bareedha warri Itoophiyaa jiran hundi laal dubbadhu laata warra baruun galchaa jiru qobannu galmee isaa akka waan galcheetti chaalenjii guutanna kaan jira chaalenjii isaa yoo guutamu baatte warra baruun galchaa jiru kan biyya arabaatis akka waan galchee laallaa maqaa isaanii qabannee du'aa hin jala deemna nuu kataba kaan jira chaalenjii isaa guutamu qabdi. Allahu akbar. maqaa sheekaatiin hangamtu nu hafe amma beekun barbaadu meeqarra jirra warri akaawuntii nama diidam geenye sana obboleessi keenya tokko Ahmaddiin 20 barreessite mooniin seedhiiroo Mee warri ebirrii keessa seentan akka edaa sana irratti ergitame ebirrii naa himi isaanii eegu jira. WhatsApp TikTok irratti eegu jira. tole butakka Ahmaddiin haa dubbatu Hamzaa Sagaleen kiyya inni jira Ahmaddiin keenya maqaa sheekaatiin kuma diidam moruniin galchaanis. Allahu akbar Allahu Allahu akbar Ahmaddiin kiyya screenshot godha dulaan asumarraa Ayyee taate. Abbaa kiyya ina akhirame du'a ina godha. Niin qabadheen jira. Aboo hundi si haa qabamtu wallahi wanni ati barbaadde siifaa taatu shayini bakka takka du'aa isinii godhuu deema jaluma kana nuu taa'ii dhageeffadhu habiibana Ahmaddiin keenya si haa gammachiisu. Ayyee. Allahu akbar. hayyee Mustafaa Raawwata ammallee irra deeffadhoo waan jette kuma 70 je'eesa maay fiqir Ahmaddiin ta'e oolma wallahi. tu isaa barreessuun arge wallahi ishin beekan har'a Hamzaa Faamzaaji tuujii ol galchi. illi erga tuujii ol galchina Mustafaa yeroo hedduu ergate welcome Harree wal darbi jeen akkasii garuu tuujiidhaan. Mustafaa dhiyaadhu
ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ خير أنا جاي قبدني. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. بقجر هاتني. نقامو. ندقام ندقام. ندقام. سيدك يا مصطفى. أنا يجي الحمد لله يا بليز هو برتا دين إسلاماتي كسم برتا لاتين اللي برتا جرو. ها الحمد لله يوني ربنا سبحانه نمدو تجني أستاذ نسيف يا بليز سو جلس كبار والله مكا شيخاتين اللي جتشون نتلفاتا مكا دبخياتين. إيه Ni dhagama qarshii 500 taniin gartee guyyaa shaniif barumsa dhaquu rabbina beeka 500 sana ammaan galchaaf. أبشر أبشر حبيبي. Dhagamaa jira. إيه سيدك Dhagamu سيدك يا حبيبي كتشلو سيدك hin dhageessani. كتشلو سيدك يا حبيبي. Network isaati. يا ربي تلجيف. Dhagamaa jira. Dhagama ندقينيا سيدقينيا مصطفى خينيا. akkasii qarshii 500 rabbina beeka. Wallahi lafa deemeetiin baradha. Lafa deemeetiin baradha. Guyyaa shaniif qarshii 500 qaba. 500 tana wallahi lafa deemeetiin أوانا تقوم قولي سر خناتي دي فدو بولي سخية جزاك الله خيرا. niitoorkiidha moo dhiiroo maaluna bileessu. يا بولي سخية يا مجاخينيا غاري ني تركي تكنا سكوري جرا جلانو دغاي فدو والله جلانو دغاي Kanneen فدو wallahi نو naa سر kanneen خن kanneen ما inshallah. لقاتي تي بولي سخية بردون حبيبي جزاك الله خيرا. غلطومي يو خنو فيتي سكاونتي رتي أيه أستاذ عبد الرحمن من نبي يوم القلت على اسمه يجي له القلت عليه. تولي عبد الرحمن محمد ميتا كتك بريس. لا إذا نجوت ورا كواكب وريس أنت بيجرون. هايا اللي دربي جرتوا ين. توجي للي درب خمس. ميكو ينقصونا ما تكون ولا قدموني. ينقصو جدوني نما بوفردا. دي عدو مجوتين ينو خط عدي. بارك الله فيك. فتي أخو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي مقاش شيخاتين كومادي دمانين قلتا إن شاء الله بروغنا مو ربي جي أكا قرآن الله ربي نرافسو دعائنا قداي سنين إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبشر شيء نسنا قوي جل دعاء سيف قدا ربي كريو خيسا سيابانو بريتي تنجي والله تقرأنا نركن سر ربي سيابانو جزاك الله خيرا. جنا مجا أمانة أكاونتي سيفين القبع سكرين شوت قدرتا. godhadheetiin jira na bira jirti Hundi sifaataati dubo awoo ijoolleen teenya tun numa faxire wallahi hundi sifaataati hundi sifaataatu addee teenya bultii ni qabdaa inshallah yenoo Allah bultii sii bultu tagartee sirra bultu tasii toltu rabbi si haa kan obboleetii teenya. آمين يا رب اللهم آمين. ربي خاتي جالت تسبرتي جالتي في سيافي قالتهم جزاكم الله خيرا. هيا اديتي قالت مكان سي كلمتين كبيرة يه. مكان سي فتشا اوروتي كمدو أني مكان كابو تنجرو أماونتي كفان كابو جرا. سلا ربي نو كابو جراميره وينو كجبري جلتين أكنا ربي نو إنسان كابو جرا يو رفع ردن كابو يا برو بكرة كدي برباد تاني
lakki faranni inni nu haraami keessattuu baatii ramadaanaa keessa waan irraa akkaan fagaatani. Tanaan jaabar. Ustaaza kiyya tamma dura dabarte tamma booda maqaas biruma qabaddu makuma TikTok taatu maqaa jala jiru taatu qabaddu biratti. Ani bar maqaan amma ishee islaamummaan qabeenya jaha maqaan siiqa TikTok maqaan siiqa dhugaa immoo fatishaadha. Akkasii jala qabatee deema. Wanni viidiyoo cufadheef bunaan shafjoo jira akkan mirkaanoo finarra lalina takka shafin jaa. Rakkoo qabu. Shaf jee sababaan bunni na bira hin jiru sani jira boo. Ayyee. Magaalaa. Jala kan irraa isaan lachuu qaba. Obboleessa keenya assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرت أكمل أقوما Jirra habiibi dhiyaadhu. بقى جراتني جزاكم الله خيرا هندي خيسا نور فاتا وري إرمانا أستاذة خيني أستاذة نسبيرت كارقمتن أستاذة ناسي نما بيجا بقاتيس وجيتور Allah. أكاسي إن شاء الله تعالى أنيسي أستاذة خيني ربي نراغوتو درن جالتون تربيتي تنما وماتي متي كما ديكتن إن شاء الله نرتي نينجل شاف إن شاء الله Allah. Wadi deemee kaayyoon kiyya kalee ture mana asliitti kaayyoon kiyya kalee ture insha Allah ammoo isaa rabbi fedhe malee hin taatu Akkana laata. Allahu akbar. Hayyee maqaan isaa maqaan magaalaa jaa akkasitti maqaani magaalaa leemi maqaan ayyee ustaaz maashaallah na beekanii ustaaz abbaa gammachiise ana bulhidaayaadha ayyee isaan na beekanii ayyee maqaa keessaa risiita isinii erga ayyee Nama lakkaawaa deemaa gaa ijoollee teenya nama lakkaawaa deemaa. Inni waan nama shaniif bakka buusee beeka. Waan nama shaniif. beekaan sheeka keenya sheek Muusaa Suwaalaatiin du'aayiin ta ilmaanii nu godha ilmaan haa qajeeltu reef biyya alhamdulillah waan biraan jennu gamana baane ilmaan qabna isaanitti du'aayiin nu godha jedhani hanga kana dhaammadhaan inshallah ilmaan teenya rabbi nu haa qajeelchu. Abshir habiibi. hidaayaa kiyya inshaallah siifi ilmaan keetillee hunda hidaayaa isinii kannee addunyaa akhira si haa milkeessu bakka irraa baafte guddoo rabbi bakka si haa buusu inshaallah shayini keenyallee motora siif godhanii ilmaan kee keessatti umrii si haa dheeressu ilmii fi ilmoonillee rabbi si haa gammachiisu habiibi tole namni itti aanu mee daddafaa inshaallah sheer godha ammallee namni kumaa dhibbi torba kun yeroo takka qabaati sheer godha. Mee dubbadhu Hamza. Hamzaa jii dubbadhu. Ni jira sagaleen kiyya. Ni jira. Gis takka birrii sanii maame ijoollee rasiida akka ajaa'ibaa natti ergu jiran imoo TikTok irraan qaqqabaniiti. Mee gis takka birrii sanaas deebisi. Awoo birrii kaartuu kuma Akkaawwantii keessa warra akkaawwantii laala. Karaa gabaabaa. Allahu akbar kun iskiriinshii godhadha. Warri birrii. Iskiriinshii godhi. Akkasuma natti erga akkuma amma natti ergaa jirtanitti warri birriidha. Dafa. Karaa gabaabaa. Mee namni kuma digdameetti namoo Karaan ijoollee sinii. Screenshot godhattanii. Eegaa nigaa iskiriinshootidhaaf. Namni kuma digdamaan jettan lakkoofsa sagal naa barreessa namni kuma digdama jettan lakkoofsa sagal naa barreessa Allahu akbar. Wallahi challenge kanarra guutuu baannaan kaa. ni guuna amma guuna Salbanne kuma gabaadha. lakkoofsa sagal Ni guutama challenge boo. oluun isin harkisaa Rabbiin idan usatta. Sajalli lamaan isin jettan firraa Laal saboo laal dubbii birrii kana laal kaa'o laal. abdii shaamee maal jette Dafa. Hawati birrii tan raamil gooteer. oguta kana obsaamee abdii shaa maal jette nama kuma digdama joo kana barbaade bulayyan oguta ayyee qottatis wanni hidhattanii bulayyan akka gastii akka isin ergine hidhattanii wanni hin jeena Hamzaa jii kana gaqqabaadhaatiiti
nama isinii dhufu hundarratti sheer godha. Hamdiyaati wanni kan kee hamdiyaa kajoo cufaadha gastii si ergamuu hin danda'amu. Sheer godha. Haya, sumee dubbadhu. Sumee. Kana kunoo jabaadha. Doonaatii fi koofiyaa Amzaa dirrata achi daddarbaadhaa koofiyaa Amzaa dirratti daddarbaanaa isiniin jee manni akka ol ka'uuf. Baariyaalee manaa maaliif seetan baariyaalee manaa yoo ol ka'e namni hedduun aktiif ta'anii ilaalla. Akkana kunoo irra darbaa koofiyaa akkasiisan. Ustaaz Amzaa maayikii mana dhuuti dubbadhu gisee dubbattu. Nama biraatti aansaa gaa'uun dubbanne. Sumayyaan jirtaa? Nama gastii irra jiru harkisinaa nama jalarraa invite godhaa ergaa malee maaliif hin ennaan eega ergatee nama turee fa'aa jira maybe. Sumee dubbadhume? Hadhaawaa ati yoonni kan gendalagu. Rabbi si aaminsa. Haye. Gad deebisaa. Ni torkuma faa qabetaa malee namuma gaariidha. Mee waan kana taphadhaanaa isin jee. Warri uffata iidaa iddoo irraa namaa kan nu qabulleen ol baatanii waan kanatan kanatanii achi uffata iidaa bitadhaa kayyan nutti way. Haya Haji Jamal hot meeqeet mee si ergeetiin jira. Sheeriyaa kiyya kumbar awwati ooluma sa. Ish. Mee sheeriyaa idduunis du'aa irra nu buusaa halkanis halkansan ini beektaa idduun oguuta akka daqiiqaa takkaaf illee taatu du'aa irra nu darbe. Awwa sheeriyaa kiyya kaman naa taa waan qayfar ka turraan tutukina. Yaa akka gammadee du'aa yaa nu godhu naas hin jee qalbiin tunis wanni nu jettu. Sheeriyaa hogguu barkattee laaltu kuleera keelaal Haaji Qaasim darbi. Abbaa Gammachiis Abdurrahmaan mamma kana ulbaasaa ba'a. Abshir. Eenyu? Harkuun yaa bara Abdurrahmaan mamma kana naa harka baasu jiru kana. Awwa Abdurrahmaan ka ol baasaa kaa. Ulbaasaa dubbii ulbaasaa isaan lachuutu warra wayyaati. Jazakumullah. Ustaadota keenya milkaawa. Ergee kayyee amiin. Addaa rabbi isin amil keessa isinummaa'u. Amiin. Akkana fayyadamoo. Wallaahi nama keenya kagartee waatti galan isin bira jirra jenini qalbii ustaada kanaa nu eegan hunda rabbi qalbii isaanii naa eegu. Ijoollee amma hirmaannaa taasisu jirtan haga duniyaa gubbaa jira rabbiin qalbii isaan hin cabsin akkuma isin amiin jettanitti rabbi amiin isin yaa ja'u yaada muraada isin yaa guutu uqa isin dhaabbatu lammiitii rabbi isin irraa haa buqqisu baatii ramadaanaa rabbi nurraa haa qeebalu dhaabbataa fi teessoosaa dhaabbataa fi gartee obboleeyyan soommana isa keessa soommanne rahmaan kiyya nurraa haa qeebalu anaaf jecha soomantan rabbi nuun haa ji'u anaaf jecha soomantan rabbi nuun haa ji'u akka isin irra akkaawuntii teessan irraa fuutanii naqu jirtanitti rahmaan akkaawuntii teessan haa guutu obboleeyyan wallaahi guyyaan irraa guyyaa jijjiiramaa rabbi nu haa godhu guyyaa rakkoo teessaniif xumuraa rabbi haa godhu guyyaa jijjiiramaa fi gartee harkachuu teessaniif jalqabaa Allahu akbar yaa warra gartee naanafadhu jechuu jirtan arra milkiin naaf gala Allahu akbar yaa warra gartee milkiidhaan naa gala naanafadhu jechuu jirtan Allahu akbar warri gara Hamzaa Qiyyaatiin naqu jiru warri gara ustaadota keenyaatiin naqu jiru hunda keessan gartee har'a akkaawuntiin teessan hin irratin haga duniyaa gubbaa jirtan dhabaa fi dhibeedhaan fuula namaa rabbi isin dhaabin jalqabee waa hunda dura ustaadota keenya warra gartee rakkoon ustaadaa isaan rakkitee arraas gubbaa taa'u jirtan isinummaanuu seena dalagu jirtan Abuu Samaraddiin rabbi ol si haa fuudhu Hamzaa Hajii rabbi ol si haa fuudhu Hamzaa Shejjaabir rabbi ol si haa fuudhu Abbaa Gammachiis rabbi ol si haa fuudhu ustaada keenyaatillee rabbi ol si haa fuudhu yaa warra gastii gubbaa gastii jala rabbi ol isin haa fuudhu sheeka keenyallee rabbi umrii nu haa dheereysu baarakallahu fiikum umrii ka duriin addaa qabeenyaas ka duriin addaa haga jiraachuun bareedu rabbi nu haa jiraachisu guyyaan irraa guyyaa milkii isin haa ta'u naanafadhu jaa inshaallah baarakallahu fiikum guyyaan irraa guyyaa baabaan keenya nu keessa jiru maqaaf dhabanii quba qabaadha maqaaf dhabanii kanaaf guyyaa baabaan keenya nu keessa jiru baabaan keenya gartee waan isinirraa eegamu ilmaan kiyyaan bahaa san booda gartee obboleessan keessan cinaan dhaabbataa san booda du'aayi as na baasaa je nyaachifatanii jiran du'aayi ramadaanaa keessattuu du'aayi ramadaanaa irraa gara booda kan halkan leeylatul qadriin keessatti kajeelamu halkan 20 takka Allahu akbar sadaqaan arra gartee milkiin hin hafne asii olitti
ملكي نفني صدقان ويا الراجل تمتي يا الله يا ما شاء الله يا نما صدقاني سهل كل ليلة القدر توجه للدفت يا نما خناني سهل كل ليلة القدر توجه للدفت الله